Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kun sagantaa Maayaati. Nageenya keenya kan jaalaa bakka jirtan maratti isin geessu jecha sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatu. Sagantaa keenya har'aatiin torbee dabarsinee keessatti har'aaf keessummaa ogeessa aartii yookaan immoo hogbarruu fi barreessaa kitaabota danuu kan ta'e Yaasoo Kabbabaa beellamannee turre. Beellama keenya kabajuudhaan as istiidiyoo Maayaatti argamna jechuudha. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Hayyee haa Yaasoo keenya maaliin dadhabde? Waan dadhabaan. Torbaan dabre irratti wal baallamnee miti. Kanaafuu beellama keenya kabajjee waan argamteef hedduu takkaan sii galateeffadha. Isinillee bakkuma na beellamtan kanatti na eeguu keessan hin galatooma. Hayyee daawwattoota Maayaa Shoo illee kabajjee waan argamteef hedduu takkaan natti tolee jira. Isaanis galata argadhaan jedhan. Hayyee hogbarruuwwan asoosamoota sirratoodhaan si beena. Sirratoon kun nama hedduudhaaf haaraa waan ta'eef kanuma irraa eegallu. Eege hin ta'a. Rakkoon hin jiru. Atuu ibsiteetta ogbarruu sirratoo jechuun siiriyaal book types isa jedhamu kana amma kitaabni amma matayyaatti ka barreeffamu jira. Kammoo seenan isaanii walitti hidhatu mata duree adda addaatiin barreeffamu hin jira jechuudha. Isa sana sirratoo kan jedhamu amma afaan Oromoo keessatti jechuudha. Amma kitaabonni kun 2010 miilan shokoksine kan jedhuun jalqabe. Akka karoora fi yaadaan yaadetti garaagarummaa waggaa lamaatiin akka dhalatanii fi gara 2016 yookiin 17tti akka dhumu karoorsi kan hin ture. Gidduutti wantoonni tokko tokko waan hamtuun tokko tokko dhalattee amma 2020tti itti fufuu danda'eera jechuudha kitaabni kuni. Kanaaf miila shokoksine ka jalqaba maxxane jechuudha 2010. Ittaanee dhibaatu dhufe 2015 2017 ashiratu dhufe. Egaa 2022 immoo Ijibbaanii dhufe jechuudha. Hundumti isaaniitiyyuu jalqaba hangafni isaanii miilan shokoksine jedha. Mata duree adda addaa qabaatanii malee miilan shokoksine 1, 2, 3, 4 ta'u jechuudha. Kanaaf sirratoo ta'u. Hayyee keessumattuu miila hin shokoksine kitaabni sirratoon isa jalqabaa jechuudha. Seenaa kitaaba afaan Oromoo keessatti yookaan immoo hogbarruu keessatti yeroo gabaabaa keessa yeroo sanii yaadadha. Baay'inaan kan gurgurame. Iccitiin isaa maal jettee yaadda? Wantoota lama akka leading factor ka warri jettu kun jechuudha. Akkasitti kaasuu dandeenya. Tokko ogbarruun Oromoo ammayyaa kun jechuudha. Erga afaan Oromoo qubee amma jiru kanaan barreeffamu jalqabe booddee gumaataaf gulantaa adda addaatti ce'e ogbarruun afaan Oromoo. Kan jalqabaa barreessitoonni gulantaa adda addaatti qoodu afaan Oromoo keessa warri jiran. Fakkeenyaaf warreen gartuu hangafa barreessitoota jedhaman warreen akka Gaaddisaa Birruufaa, warreen akka Masqaluufaa, warreen akka Isaayyaas Hordofaa kun faani warra baachii duraati. Kanaaf baachi sun waan barreessu qaba. Waan keessaa dhufisan barreessa baachi suni. They don't even care maal waan amma keessa jiraniifu baay'een dhimmamani. Maaliif quuqaa qabu isaan duuba. Baachiin kun amma 90moota jalqabaatitti barreesseet akka waan harka keessaa fudhachuu godhe. Bireekii tokko yookiin immoo sulula tokko uumame gidduu sanatti. Achirraan baachiin tokko ittaanii dhufe. Baachiin sun immoo eenyu fa'aa qabataa? Dr. Asaffaa Tafarraa Dibaabaa kan amma jiran kana. Kumsaa Buraayyuu fa'aa, Suuraa Abdii. Mootii biyyaa fa'aa karaa biraatiin jechuun Gammachuu Malkaa. Baachiin kun immoo ogbarruu fidee dhufeet qarqara 2005 kanaan gahee bireekii wayii dhalate ammas. Bireekiin dhalate kun tokko rakkoo siyaasatiin dhalate, lammeessuun immoo rakkoo distribuushinii rakkoo raabsuutiin dhalate,
sadeessoon rakkoo mana maxxansaatiin dhalate, afreessoon rakkoo dubbisaatiin dhalate. Maal ta'aatii dhufe namni gara information dhiiraatti amma siqaatii deemu wanti xiqqoo dubbisuutti gore kitaaba dubbisuu irraa achi gore. Karaa biraatiin akkaataan yaada namoonni kophaap gochaatii deemuu dhabu sanaanis break away dhalate. Amma 2005 hanga 2010 jechuun hin danda'ama. Kitaabni hin bahu jechuun hin danda'ama. Kitaabni afaan Oromoo bahaatiin turre. Kitaabni bahus baatu generatiinii immoo ittuma fufaatii deeme. Inumatti dhalataatii deema. Ani akkuma mata dureessaa jedhu miilan shokoksine. Otumamaan shokoksin jechuudha. Kitaabumaan nas bahee gaafan as bahu ani waan generatiinii sanitti hiiqee jiruun fidadhee dhufe. Waan baachi kiyyaaf ta'anii fidadhee dhufe. Technically kitaabni kun anis muuxannoo warri na barsiisan irraayis kitaabotan dubbisee irraayis muuxannoo wayii walitti kukkufadheen dhufe. Of course namoota akka Asaffaa Tafarraafaatu na barsiisee namoonni kun immoo ayidiyaa jajjabaa warreen qaban namoota akkanaati. Ani immoo mataa kootiin adeemsa mataa kootii literary shape kan jedhamu kana kan mataa kootii yaada akkaataatti barreeffamu outline isaa everything kan mataa kootiin qabadhee dhufe. Akka kanaan dura barame sana irraa xiqqoo waan addaa godheen dhufe. Dhufeetti argisiisnan hawaasa biratti fudhatamuudhaaf waan ture miti. I think nan yaadadhaan 2010 maxxansi dura ji'a tokko keessatti dhume. Maxxansa lammaffaa sadaffaa ichaatii deeme saniin booddee namoonni sinuma maxxanfatu. Ani soo na gaafatan abbaa na gaafatee fi numan kenna inuma maxxanfama. Ammayyuu numa maxxanaati jirti. Baay'ee waggaa durallee maxxanteerti. Maxxansa meeqaffaarra geeraama? Kan inni ani leegaalii beeku kan inni ani beekamtii kenneef shanaffaarra jira. Garuu googilii seenee ogguun laalu maxxansi lamaan tokko eenyu akka maxxansi hin beeku maxxanfamee jira. Ajaa'iba. Waan akkasitti jira. 2010 booddee baachiin keenya suni ce'umsa mataasaa tolfateetti fudhatee ka'e ogbarruu achirraa jechuudha. Saniin booddee hin qabbanoofne erga baachi keenya sanaati jechuudha. Isin faanummoo san booddeetti dhuftanii ogbarruu suni baay'eedhuma oo'e sadarkaatti nama abdachiisu tokkorra iyyuu ga'e jechuudha. Hayyee. Ani yaasoo hoggaanii yaadadhu keessumattuu kitaabota hankeetiin wal qabsiisee mata duree isaarraa eegala waa hima jechuudha. Namni beekaan wayii akka barreesse hoggaanii fi ilaaltu ni hima. Tokko haalli shirri ittiin qindaa'e shira jechuun isa piloot jedhamu si biratti taa'ee egaa haasoon xiqqashoo namatti ulfaatu haumsaamaa fi kaasa haalli ittiin qindaa'e hedduutu akka namni kaan kitaabni itti aanu dhiiroo yoom baha hamma ja'anitti jechuudha. Nama hawwisiisa. Tarii yaasoon barreessaa ta'uu isaatiin dura barsiisaa ture. Barsiisonni si barsiisan ati barsiisaa ta'uun kan kee ogeessa ta'uun kan kee gumaacha godheera kana meenaaf kaase. Wanta baay'eetu gumaacha qabas keessatti tokkoffaayi uumamni gumaacha qaba akkatti uumaman akkatti waan namaa kennamte sana argatan gumaacha qaba. Ani yeroo baay'ee gara daa'imummaa kootti yosi deebise dudduubatti ani yeroo daa'imaa jechuudha sa'aatii dheeraa dhaabbadhee yaaduudhaan hin beekamu. Akka yaaduudhaan hin beeku. Maybe sa'aatii 3 fa'aa dhaabbachuu hin danda'a. Dhaabbattee moo? Nama faatu dhufee maal dhaabbata kun hin deemu naan jedha. Hogguu sanfaan dammaqaa. Yookaan immoo sa'aatii dheeraa hin cufatu fuudhamu hin beekama. Sa'aatii dheeraa jechuudha. Yookaan immoo sa'aatii dheeraa mana fincaanii taa'uudhaan. Kun xinnoo waan oodii ta'e wayii tokkotu jira. Ani garuu wantoota amma sa'aatii dheeraa gunan cufatufu ani wantoota yaadutu jira. Namni naan hubanne malee. Dhaabbachuun kiyya sun illee mana fincaanii turuu sun wanni ani godhu hundumtu sanaa walitti dhufa. Booddee ani ogbarruu eegan guddadhe yookiin immoo eegan giraajuweet godhee miti kan hin jalqabe. Ani elementariittis nan barreessa. High schoolitti nan barreessa. Garuu akkan barreessuu danda'u kan hin bare baran kutaa 9 baradhu.
Gaafa elementarii jirru elementarii iskuulitti barsiistuun tokko jirti barsiistuun afaan Ingiliffaa. Ati bar waa barreessuu hin dandeessi yoo naan jetti ani immoo amanu waan sana. Garuu immoo barreessuun niisu. Hin dandeessis naan jettu hin amanu. Barreessuun niisu hin fudhadhu immoo barreessuun immoo niisu. Deelli barreessee hin dhufa. So wanti suni deemee gaafa kutaa 9 geenyu obboleessi kiyya hojii teenyee barannutu jira. Jechuun waluma qixxee wayiiti. Waluma fakkaannaa kutuma tokko barannaa waluma akkasiitinna. Gaaf tokko gallee waan boru dubbisuun barreessa. Ciisee na laala mucaan kun baay'ee immoo hundi dubbatu inni amaluma isaa keessatti. Na laalee. Badhaate waa barreessuu hin dandeessa naan jedhe. Just waan inni naan jedheef hin namane. Barbaarsiisonni hedduun natti himanii kuusan hin dura. Ishiin fudhadhee ka'aa akkas naan jedhee miti kanaafuu Tafarraa jedhama. Egaa Tafarraan naan jedhee Ayikaan. Akka carraa ta'etti baruma sana barsiisan afaan Oromoo nu barsiisu Tasfayee Kabbaboo Tolaa jedhama. Barsiisaadhas na barsiisas. Baay'eedhaanis immoo baay'ee natti dhiyoodha namni kun. Hiriyaadha immoo karaa biraatiin. Teekstii afaan Oromoo sanarra faaya mormaa kan jedhutu jira asoosama gabaabaan. Faaya mormaa kuni kan teekstii sanarra jiru suni hamma wayii barreessetti barattoonni akka xumuraniif banaa godhee dhiisa. Achi assaayimentii nuu kenna barsiisaan kun. Yoo barbaadan tiraajediidhaan xumura, yoo barbaadan koomediidhaan xumura, yookaan immoo tiraajedoo koomedii godhaa xumuraa dheetti assaayimentii nuu kenna. Fortunate enough tirajedii godheen xumureen waan sana. Tokkoon barataa ka'ee dubbisa ture kutaa keessatti barataanis haphii waan ta'eef. Otuma dubbisiisu dabareen xiyya geesse. Ka'een dubbisee anis akkuma nama kamittiin barreessutti hin beeka malee waan addaa waan hin godhe si yaadadhu. Achumatti kaan hin dhaabaa jedheen. Kanaan booddee kan kana dura dubbistanis hin taane kan kanaan booddee dubbistanis hin ta'u asumarratti xumurraa haqa kan kanaatti taa'edha. Ka harkadhaa fi maal natti oowayyuu waan hin godhe beeku garuu. Wantichi baay'eedhuma bareedaadha jejjee maal saniin booddee ittuma fufee hin dhaabanneen. So wantoonni kun deemaniiti booddee barsiisonni ka ogbaruudhaan baay'ee bilchaatan buleeyyiin akka Dooktara Asaffaa Afaan isaanirraa waan hin barin qabaa. Dubbisuudhaan yeroo baay'ee nan dubbisaan. Kitaabota hedduun dubbise baay'ee. Maybe ammaasitti dubbachuun hin barbaachisnes kumoota hedduu kan jechuu dandeessu jechuudha. Isaan muuxannoo naa kennaniiru. Muuxannoo sana immoo namoota na barsiisan kanatti hirkadhee raacatii sanaan gabbifadhe. Anis akkuma isaanii ta'es ba'e jechuudha. Waaw, hedduu bareedaadha. Kitaabota ati barreessiturraa kitaabota gosa kam dubbisuutu sitti tola baay'inaan? Akka og-barreessaa tokkootitti kitaabni barreessuus dubbisuus namatti tolu asoosama. Dubbisuus barreessuus kan itti tolu garuu nama waan san beekutti qofa. Namoonni baay'een asoosamni salphaadha. Seenaan hin jabaata se'u. Sababni isaa seenaan daataa funaanuu barbaachisaa, daataa qaaccissuu barbaachisaa, seeccoo barbaachisaa. That is random job. Homaa miti suni baay'ee. Seenaa barreessuun teekniikii perpendicularism jedhamu, parallelism jedhamu maal qabu kana yoo itti dabalte seenaa barreessuun salphaadha. Already daataa lafa jiru barreessita seenaa. Asoosamni garuu tokko uumuu barbaachisa. Ka uumte sana immoo akkuma uumtetti hin dhiistu miidhagsuu qabda. Aesthetic value isaa diddibuu qabda, bareechuu qabda. Ka bareechite sana immoo mul'isuu qabda. Ka mul'iste sanaan immoo amansiisuu qabda. Fudhatama argatu qaba. Wanti akka asoosamaa barreessuu nama dhibu hin jiru. Dhugaa dubbisan immoo hin mi'aa. Seenaan hin mi'aawu miti. Seenaanis hin mi'aa. Seenaan maaliif mi'aa? Hard reality qaban.
waan jaalannis jibbines ta'e tokko waan san qaba waan ta'eef dirqama fudhanna isa. Kun garuu hamma wanti suni qabatamaadha jedhanii nama amansiisutti hamma wanti achi keessatti keessuun dhugaadha jedhe namoonni tokko tokko dhugaadha jedhanii amanu. By the way asirratti waan odoon kaasin hin darbine tokko namni Shee Abduu jedhamu miila ishee hoksilee kana keessa jira. Kan Leelaan asiin naannoftee deemtee baatetti bira dhokatte. Reaalitiidhaan immoo nama Shee Abduu jedhamutu jira daldalaan. Inni as keessa jiruu fi inni suni tokko miti. Nama kana qabaniidhaan. Nama ajaa'ibaa tokko tokko. Shee Abduun ani as keessatti katabee ani Shee Abduu namni jedhamu daldalaa sun akka hiruun beeku. Yaadumaan barreessite ati? Ani yaadaniin barreesse. Hojjaan namichaa dhaabbanni isaa bifi isaa maal isaa kana fakkaataa jedhan. Ani namicha hin argine hanga ammaatitti iyyuu. Booddee erga hidhamee hin argine dhaga'ani. Namoonni akka sanatti fa'aa amanuu danda'utti rarraata jechuudha amma asoosama keessatti. So wanta akkasiittitu jira waan ta'eef kabiraa namoonni as keessa jechuun kaaraktariin as keessa jiran amma Leelaan ani nama akka Leelaa iyyuu hin argine lafa kanarratti. Nama Leelaa jedhamtu garuu dhaga'een beeka maqaan. Anuu si gaafadhe eegan kitaaba kana dubbisee booda ammallee narraa fudhatte malee haalumaatitti haysitu haalumaatitti fakkaattiiwwan san booccee asoosama hankee haysa haysuutu namni san akka waan fi lubbuudhaan jiru fakkaata. Amantaa jechuudha. Akkaati amantu godha. Amma wantoonni suni litiraarii asoosama oguu barreessitu namichi sun waan sana akka amanu goota. Akka amanus akka fudhatus. Garuu seena kan nama dhibus ka hoo tolchan immoo akka gaariitti bahus ka mi'aawus asoosama. Salphumatti jechuudha. Kanaaf asoosama jaallatta. Asoosama jaalladha baay'ee. Miiluma hiishoo hoksine kana keessaa osoo hin bahini leencoon gaa itti fufee jira amma jibbaataatti. Fakkaattiiwwan birootti daddabalamaa jechuudha. Amma duraan sirriitti habeenu Leelaan miila hiishoo hoksine tokko keessa turte achi immoo haayiku hunda goggorree dibaa keessatti fakkaattiin tokko itti dabalamteetti. Na jalaa babbareedduu. Daaroo jira as keessa. Fi askuuleetu jira. Askuulee sana immoo akkuma Leelaan bakkuma jirtu san ta'e askuulee sana immoo akkatti kaaseetu jira. Ani gaafiin xiyyaama kitaabota sirratoo kana keessatti waa'ee cimina shira isaa yookaan pilootii isaa kaaseetiin jira. Barreessaan tokko hoggaan fi inni barreessu harki dhibbeentaa eenyummaa barreessichaatu keessa jira jaagaatu ni beektanarra. Leencoonii fi Yaasoon maaliin walitti dhufan? Homaan walitti hin dhufan. Dhugaadha. Homaan walitti hin dhufan. Leencoon karaktariidha. Yaasoon barreessicha. Namni akka leencoo tarii jiraachuu danda'a ta'a. Jechuun sarfeesii amma nuti keessa jiru kana keessa namni akka leencoo jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf amma leencoon jibbaata irratti dullooma jedhamti. Angaruu hin dulloomne. Ilaalcha isaatiin jedhe. Namni barree tokko dhugaadha. Barreessaan tokko baay'ee ekspiriyansii barreessa. Ana qofa miti hundumtuudha. Warri barreessan ekspiriyansiidha barreessu. Ekspiriyansii sana garrirra caalu kanuma namichaa ta'uu danda'a. Kaan isaanii immoo karaktariin nama achi keessatti akka kooras meen filaat maal jedhaman kanaan waan inni ibsu suni tarii kan arge, tarii kan dhagaye, tarii kan raawwate waan akkasiisantu asoosamata. Maaliif asoosamni bifiyyee jireenya qabatamaa dhugaa hawaasichaati. Addee baluu yookiin obbo Obaluu achitti arge sana maqaa geeddaree sanuma sanaan wanta akkanaa kuni nama kofalchiisa. Otoo hidhamee gaariidha. Wanta akkanaa kun nama mufachiisa. Otoo hafee gaariidha. Wanta akkanaa kun immoo hawaasummaadhaaf hin tolu. Odoo mari'anne jedhee kaasa malee wanta addaan jiru.
sanumatti achi keessa jira jechuudha. Isa sana garumaan akka duratti inni sana artistikii godhu mi'eessu akka namatti tolu godhan dhiyeessudha. Hayyee jenereeshinii keessaniin booda waldaa barreessitoota Oromiyaa hundeessuu keessatti illee qooda olaanaa akka qabdu qoban qaba. Namoota 8? 8. So gaafa waldaan barreessitootaa hundeeffamu an exactly yeroo san jiraachuu baadhullee namoota si booda itti makame keessa nama tokko naf fakkaata. Akkasiimi? Egaa an himurraati ragaa bawwayyaadha jeetumaani. Jechaan jiranis. Kanaaf yeroo san by the way hoggaa haasaan waggaa hedduu fakkaata. Waggaa 12 13. Waggaa 12 irra. Akkasiimi namummaanuu eega eebbifame waggaa 10 waggaa 10 takkaffaan isaa dhufuu jira jechuudha. Kitaabni namummaa jechuudha. Kana keessatti yeroo san sochiin ture, hamileen ture, ciminni, waliigalteen, waliin taanii hojjechuun hedduu bareedaa ture. Baay'ee. Mee maal jettaati kanarratti waan yeroo san jiru jijjiiramni jiru amma yeroo ammaan kanaa baay'inaan kitaabileen hedduun maxxanfamaatii jiranii. Bira qabinuuf laalime. Kitaabni amma konsentiree gochuun irra jiraata jedhee yaadaan. Akka Oromootitti saba miiliyoona 60-70tti siquu fi kitaabni amma 7-5 bahuun baay'ee miti ammayyuu. 20-30 duubaasni. Barreessitoonni keenya kan amma jiranis odoo dachaa 4 dachaa 5 kanaatu baay'atanii baay'ee miti. Wanti guddaan competitive environment uumuudha. Waan san keessatti waan bakka itti wal dorgoman akkaataatti wal dorgoman uumuudha malee wanti san hunda nu dhibu hin jiru. Rakkoo guddaan garuu maal inni miiran barreessina moo beeknee barreessina kan jedhu sana rakkoo guddaan kan jiru. Amma yeroo baay'ee miidiyaan adda addaa gaaffii dhiyeessa. Rakkoon dubbisuu irra hin jira dhiyeessi hin jira. Rakkoon dubbisuu irra jiru garuu rakkoo illiteracy miti. Rakkoo kwaalitii warra barreessituutis achi keessatti hin arga. An kitaaba gaarii isaa barreessee yoon itti dhiyeesse dhaloonni dubbisuu hin dhiisne. Amma fakkeenyaaf hangaafa tokkicha rakkoon dubbisuu na mudate hin beeku. Kunoo amma ani maxxansaa keessa almost waggaa 12-13 bara kana. Kitaabota nama wajjiniin barreesse namummaa keessa atiyyuu hin jirta kan wajjin barreessini dabalatee almost kitaaba 9 kan amma dheengadda baasni kanaan 9-10 ta'eera. Tokko dubbisamuun hafee kitaabni kun ji'a 3-4 hin guunne mana maxxansaa keessa. Tokko barbaadamuun isaa hafee hin beeku. Afaan guutee dubbadda dhimma kwaalitiiti. Imooshinaali barreessina. Lakki imooshinaali hin taatu. Dubbiin aartii immoo waan mooraalidha walii dhiisnu miti baay'isoo. Waan beekumsaa fi dandeettii qofa gaafatu waan biraan gaafatu. Ani amma haamileedhaan ka'ee otoo hin dandeenye hin dandeessa osoo hin jedhe hallayyuuma si gataa jira malee si fayyadaatii hin jiru. So rakkoo guddaan kan jiru dubbistoota irra qofaa miti. Dubbistootni dhugaadha. Information dhiiraarra jirra. Baay'ee informationii gaggabaabduu kana moobaayilii irraa maal dubbisuu danda'u. Informationiin beekumsa hin taatu. Kitaaba beekumsa kan ta'u. Dhugaadha namni asirratti amma diizii ta'uu danda'a. Garuu stiil barri kitaabaa hin duune. Barri kitaabaa hin du'us. Wanti lafa kanarratti himmoofaa irra darba barri isaa darbe jedhamu hin jiru. Kitaabaan wal qabate. Kitaabni hin du'u baay'isoo. Kitaabni hin ajjeesa baay'isoo. Kitaabni hin ajjeesa malee hin du'u. Kitaabni hin moofessa malee ofii moofa'u. Amma literally speaking kitaabonni amma madda rakkoo ta'an kuni waggaa 60 dura barreeffaman baay'ee isaanii yookiin waggaa 80 dura barreeffaman baay'ee isaanii kitaabota amma dabtaraan qopheessee ittiin biyya dhibu kana ilaala. Waan akka Abbaa Baayiree, waan akka Asma Giyoorgis, waan akka Alaqaa Taayyee, waan akka Alaqaa Taklawold, waan akka Nagaadras Baayikadaany, Mahatama Sillaasee hunda isaanii yoo ilaaltan average year 50 ol kitaabonni kun. Eventually kan Takla Saadiq Makuriyaatu dabalate jechuudha. Kuni maal nutti mul'isa? Barri kitaabaa akka hin darbine. Fuulduratti hin darbu baay'isoo.
kitaaba jedha, raadiyoo jedha, gaazexaa jedha, barri isaanii hin darbu. Hammuma barri geeddarame waan du'an fakkaatu garuu hin duutu jedhettiin. Kanaaf rakkoon warruma dubbisu kanarra qofa jenneetu kaayuun kun yeroo tokko tokko baalaansii waan dhudhu natti fakkaata. Warri barreessus rakkoo qaba ifatti. Kanaaf qulqullinatu dhabame malee dubbisaan hin dhabamne. Dubbisaan hin dhabamne. Nuti kasii beeknu baay'inaan asoosamaani duraan nama wajjinis ta'u kophaadhaanis keessumattu immoo ati irra jireessaan kan itti beekamtu sirratoota miila hin shohoqsineeni namuu kan si beeku jechuudha. Haalli ittiin dhiyaatus adda waan ta'eef hogbarruu afaan Oromoo keessatti waan haaraallee waan ta'eef namni hedduun kan si beeku. Jeneraalichaan immoo kitaaba seenaatiin nuuf dhuftee jirta. Tarii ani haniin si beeku kitaaba seenaatiin jeneraalichaan ta'uu danda'a biraa qabaachuu dandeessa. Muuxannoo lameenii mee nuuf kaasi. Baay'ee ani barsiisaa seenaatti ofumaaf immoo. Barsiisaa ogbarruuti? Barsiisaa seenaati? Ani seenaa baradheera. Digriin duraa kiyyoo seenadha. Foreign language baradheera afaan Ingilizii kana. Folklore and literatureis baradheera sadarkaa MA'tti. Higher diploma for higher commission teachers kan jedhuun illee eebbifamee jira. Jechuun waan baay'ee baradhe baay'ee hanga entrepreneurship maal kanaatitti. Seenaa barreessuun one way profession makiyyaa'u seenaa barreessuun. Asoosama barreessuunis immoo akkasuma folklore and literature dha immoo gama tokkoon kan hin baradhe sunis ogummaa kiyya jira bakka hundumaa. Kanaafuu mee muuxannoo jeneraalichaa wal qabatu jeneraalicha kana hoggaanii fi barreessitan Darajjee Bahaar wajjin taatanii waan addaa maal keessaa argatte haala addaatiin dhiyaatee jechaa turtan. Yaa haala addaatiin dhiyaate. Seenaa jeneraal Birgaadeer Jeneraal Taaddasa Birruudha. Yaa. Waan namoonni hedduun hin beekne barreessinee jechaa turtan. Waan hedduutu jira wanti namoonni hin beekne baay'ee. Isaan keessa. Jeneraal Taaddasa Birruu jalqaba namoonni baay'een nation building irratti hiiroo dhabu, jagna dhabu. Kaan isaanii jagna ogbarruudhaan uumaniiti isuma sana jalatti ijaaramu. Kaan isaanii waanuma jagna hin taane jagna godhataniitti isuma jalatti hiriiru. Nuti immoo jagna bakka kanaa ka'een asitti isiniif du'a jedhee practically immoo waan sana godhee du'e. Baay'ee du'uu harka namaatitti ajjeefamuu dhiisuu numa danda'a ture Jeneraal Taaddasa Birruun. Garuu ani hoon du'een achitti sabboonummaan saba Oromoo hin ijaaramu jedhee itti amanee nama du'e. Kana hamma inni ga'u waan inni godhe sana labanni hin beeku. Jeneraal Taaddasa Birruu beekuu danda'a labanni. Garuu Jeneraal Taaddasa Birruun maal akka godhe labata ammaati miti hiriyoon isa faana turanuu baay'ee isaan hin beekan. Maaliif jettee waan jette fakkeenyaaf arkitektiin qabsoo Oromoo yookiin immoo sabboonummaa Oromoo Hayilamaariyaam Gammadaati. Hayilamaariyaam Gammadaa bara 1963 Jeneraal Taaddasa bira dhaqeeti. Nuti waldaa Macaaftuu Lamaa jedhamu tokko ijaarree jirra kootu nutti makamee deen hin makamuu deen Taaddasan hin makamuu deen. Look bara 1963 kun. Hin makamuu sunuyyuu namoonni understanding goone takkaahoo nama kanaan Amaara jedhaniin takkaahoo namni kun Oromoon jaalatu jedhaniin takkaahoo namni kun niitinsaa Amaara jedhaniin kanaaf dida takkaahoo namni kun impeeriyaalistoota kana warra Hayilasillaasee kana jaalata shanaffaa aangoo jaalata waan hin jedhamne hin qabu. Tan nama ajaa'ibu garuu Jeneraal Taaddasa Birruun bara 1962 a year before Hayilasillaaseen asii akka Jeneraal Waaqoo guutuudha utti ergee waraana wajjiniin. Seetaappii mijeessaniit waraanni Hayilasillaasee gobbateessi. Jeneraal Taaddasa Birruu abbaan Shaabee Sheekaa
weellistuu sana. Shaabee Sheekoo. Shaabee Sheekoo, Haji Sheekoo faan, Haji Adam Saaddoo faan, Haji Bunjaa namni jedhamu faan. Taaddasa Birruu amaamaatti maranii bootti godhanii gaangirra kaa'anii waraana jeneraal Waaqoo bira dhaqee gargaarsa barbaachisu gargaaree namni kun asitti amaara. Namni kun asitti Oromoon jaalatu. Namni kun asitti understanding Oromummaa hin qabu. Garuu inni achitti waan godhu qaba. Dhaqee jara kana dubbisee gargaarsa tiishartii kan reenjarii jaraan fatig jalaan uffatamutu jirti. Isa jooniyyaa 2 kenneefi waan 4 itti meedeemi. Tokko waraanni isin amma hundeessitan kuni jedhe emooshinaalii manaa baatanii onneedhaan manaa baatan waan ta'eef waraana leenjii wajjin wal loluun isin dhiba waan ta'eef jalqaba leenjii biyyoota ollaa dhaqaa fudhadhaa deemu. 2 akkaataa muudamatti walii kennitan warruma walitti hiiqutti walitti bahee qabsootti bobba'e waan ta'eef fira ta'a firooma of keessaa qabaata. Kun immoo ajaja irratti isin rakkisa waan ta'eef daayivarsitiitti godhaa deemu. 3 akkaataa walitti dhufeenya keessanii kuni amantii irratti kan hundaa'e. Kanaaf Oromoon amantii tokko keessa qofa waan hin jirreef daayivarsitii amantii biraa keessaa illee fidaatii waraana kanatti dabaladhaa. 4 waan isin barbaachisu hidhannoodha. Akkaataa hidhannootti argattan irratti hojjedhaa. Jedheenitti namni nama isaan akka balleessuuf ergame gorsaaf gargaarsa laatee deebi'e. Waggaa tokkoon duras aweernasiin ture jechuudha. Kun amma seenaa Oromoo keessatti hin beekamu. Seenaa Jeneraalchaa keessatti hin beekamu. Jeneraal Taaddasa Birruun really father of modern Oromo nationalism jedhama seenaa ammayyaa keessatti. Yes. Maaliif? Namni kun oduma maal jedhamu oduma se'amoo jechuudha. Asirraan impeeriyaalistii kana otoo deeggaru odoo xamanamu otoo jaalatamuu qofa miti. Namoota Haayila Sillaaseen bara Haayila Sillaasee san keessa privileejii jedhaman 12 san keessaa Taaddasan nama tokko 12 keessaa including Haayila Sillaasee himself ilma isaas Foosan sana Akiluu Habtewald Taanaany Warq Mangistuu Nuwaay Tsigee Dibbuu Taaddasa Birruu jedhee itti fufa 12 kana keessa jiran kaategorii warra royal groupii san keessa jira. Namni kuni namni royal family taate achuma kaatee daggala galuu moolaale paaraadaayimii adda addaa keessa jechuudha. Fiixee kana kaatee fiixee kana ga'u nama kanatu takkumaan asii ba'ee as garagaree abbaa naashinaalizimii Oromoo ta'e. Impeeriyaalizimiin akka jigu akka cabu kana qofaa miti baay'isoo Taaddasa Birruun sirna geeddare sirna gufachiise baay'isoo. Isaan afaan Amaaraa akka afaan biyyoolessaa ta'uu barbaadu. Afaan Amaaraa san immoo namni baay'een hin dubbatu. Isaan ka balleessuu barbaadan afaan Oromooti. Afaan Oromoo san immoo maajoriitii dubbata. Poolisii tana baasanii of harkaa qabu. Tana jalaa diigee Taaddasan baay'isoo. Kuni seenaa Taaddasa keessatti hin beekamu. Garuu Taaddasan kan godhee darbe. Kophaasaa poolisii himaammata diige baay'isoo. Riivarsi godhee jala. Bakkuma sanitti dhaaban. Amma Akiluu Habtewald barachuu jechuun kee gaariidha jedhe. Baradhaa jechuun kee gaariidha. Garuu dhuma jettu immoo jara kana ofirraa eegi kan jedheeni isin otoo barnootaa miti inni baay'isoo. Wanti sun himaammata. Taaddasa Birruu baradhaa odoo jedhee afaan kamiin kan baradhaa jechaati ture. Afaan Amaaraati bara. Afaanuma Amaaraa sanuun barsiisinidha jaricha. Poolisiidha argite kun himaammata. Kanatu riivarsi ta'e. Kabira Jeneraal Taaddasa Birruu nama muudama gurguddaa 5 didee daggala dhaqe. Mangistuu Hayilamaariyaam gaafa dhufe poolis komishiinarii nuu ta'ee deeni hin dide. Poolis komishiinarii biyya kanaa. Interior ministeerii kan jedhamu jira bara sana. Interior ministeerii nu hogganu hin dide. Hin barbaadu malee waan biraan jedhuun baay'isoo. Interior ministeerii nu hogganu hin dide. Hayyee land to tiller kan jedhamu kun jiraami lafti abbaa qotuuf kan jedhu
sirumayyuu achirratti immoo jechuudha wal dhabbii guddaa Mangistuu Hayilamaariyaam fi Taaddasaa Birruu gidduu ture. Konseptii kanarra baay'ee kun immoo teeridha. Lafti abbaa qotatuuf moo lafti abbaa lafaatiif kan jedhu bakka lamatti bahe. Mangistuun konseptii kana hin beeku. Maal taate Taaddasaa jedheenim? Maal taate maaliif nu mormita? Noo lafa abbaa lafa qonnaan bulaadhaaf jechaa jirraa jedheen. Badasii jedheen. Wallaalaa. Lafa abbaa qotatuuf odoo hin taane lafa abbaa biyyaatiif deebisee deeme. Mangistuu wanti ittiin hin galleef dhiifee deemetti nama Sisaa Yabtee jedhamu dhaqee gaafate. Maal jechuu dandeenye? Kana jechuun kana gaafa saalootti qabate Taaddasatti Mangistuun. So maal inni kan jechuu barbaadanii Mangistuu Hayilamaariyaam labsii lafaasaa waan baasuu dhiiseef Taaddasan dallanii daggala dhaqe jechuufaa barbaadu. Garuu akkasii miti. Taaddasan exactly bilisummaadhaaf daggala dhaqe. Labsiin lafaa gaafa 25 baheet Taaddasan gaafa 27 bahee magaalaa keessa. Silaa lafa sana labsii lafaatiif aareeraa ta'e labsiin lafaa gaafa 25 bahee maaliif deemare? Inni guyyaa lamaan booddee bahee maaltu san fide? Kunis hin ta'u konsepchuwaalii namni kun maal karoorfate kan jedhu sana beeku nurra raata. Kunillee waan addaaf inni dhufne. Kabira Jeneraal Taaddasaa Birruun gaafa asii hidhaa geessaa galamsootti geessanii Taaddasa waanuma godhan dhaban baay'ee. Amma namoota akka Maammoo Mazammir, namoota akka Seefuu Tasammaa, namoota akka Koloneel Tolaa Badhaanee nama baay'ee biraa fixan. Isa maaliif ajjeesuu dide Haayila Sillaaseen? Haayila Sillaaseen waan isa jaalateef miti. Piroofaayilii isaatiitu intarnaashinaali beekamaa ture. Nama kana ajjeese gargaarsa dhaba. Waanuma godhu dhabe Taaddasa waanuma godhu. As Maakalaawii akkam jedhamu kana buufata poolisii sadaffaatti hidhanii achi baasanii Qeeraa Alam Baqqaanyee bakka amma Afrikaa Yuuniyeen jiru kanatti hidhanii Maammoo Mazammir achi keessatti fannisan baay'ee mana hidhaa san keessatti achi baasanii Harar bakka amma magaalaa Harar keessa waajjira faayinaansii ammaa kana ammayyuu baay'ee manni sun jalli mana hidhaatti ammumayyuu achitti hidhanii achitti qoricha illee nyaachisanii duudii baay'ee. Achi fuudhanii galamsoon naqan. Galamsoon kan naqanii galamsoo lafarraa citte jedhanii yaadu. Sababni isaa karaa guddichi karaa lolaan deemu. Accessibility miti suni. Taaddasa fuudhanii Ogaadenitti hidhuu barbaadanii turan. Garuu Ogaadenitti hooyite inni saniin dura Dannaanetti hidhameera waggaa 3. Lafaas namas hin beeka. Nu jalaa badadanii sodaatan. Karaa Boranaa geessanii Dalloo iddootti hidhuu barbaadanii turan. Inni ji'a 6 leenjii waraanaa kan fudhate Mombaasatti lafas namas hin beeka. Forzaatu Maatar Taaddasaa Birruu bara san keessa warreen turan keessa namni Ingiliffa dubbatu isa qofa ture. Achis geessuu hin dandeenye. Gara kaabaa akkan geessine Mitswaa yaadanii turan. Mitswaatti akkaniin inni piroojeektii tokko qaba ture saniin dura Mitswaadha. Eessuma akka geessan dhabnan dhaqanii galamsoo kaan baay'ee. A lot of seenaa fascinating ta'an baay'eetu jiru jeneraalicha keessa. Hayyee. Akka waliigalatti dhaamsa dhaammattu yoo qabaate carraadhaan si kan akka maayee jechuudha. Maayaa galatoomaa isin jalqabaa carraa kan kennuu keessaniin kabiraa sabni amma feetan rakkattanis amma feetan dhiphattanis barri kun hin darbu waan ta'eef jabaadhaa bara keessa baratti darbaan jedhan. Hayyee hedduu galatoomii nullee kabajjee daawwattoota maayaa shollee kabajjee istiidiyoo maayaatti waan argamteef muuxannoo fi mudannoo dandeettii keessumattuu jechuudha. Waan nu qooddeef galata guddaadhaan siif qaba. Isinis galatoomaa. Umrii dheertuu fayyaa guutuu siif haa hannu. Hojii kana caalaan akka wal agarrummoo abdii guddaadhaan qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenya haa turtii taasisaa turren hedduu takka irraa akka barattan abdii guddaadhaan qaba. Sagantaan Maayaa Show akkuma waliigalatti torbaan kana fakkaataa ture waan waliin turtaniif galata guddaadhaa isiniif qabna. Maayaa TV Show YouTube keenya subscribe, like, share gochuu hin dagatinaan isinin jaa nageetti.